Akkamitti daawwattoota kabajamtoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa kallattiidhaan kan isin darbu hiriira mormii guddicha Washington DC eegalaa jirra. Hiriira kana egaa Farragut Square irraa kaasuudhaan akka argaa jirtanitti uummanni Oromoo, hawaasni Oromoo bakkeewwan adda addaa irraa bahuudhaan iddoo kanatti argame. Egaa sagalee isaa dhageessisaa suuraa fi dhaaddannoowwan adda addaa qabatee as Farragut Square irraa gara iddoo garaagaraatti deemuudhaaf adeema. Kanaaf akka hordoftan kabajaadhaan isin gaafanna. Kan daawwachaa jirtan hiriira nagahaa as Ameerikaa Washington DC irraa isin darbu hawaasni Oromoo kutaalee adda addaa irraa dhufe hiriiricha jalqabee jira. Asirraa kaanee itti fufna. Egaa akka daawwachaa jirtan dhaaddannoowwan hiriira kanaaf qabamanii jiran gama adda addaatiin hooggantoota keenya manneen hidhaa keessatti dararaan adda addaa irra gahaa jiru. Namoota kuni gana iddoo jalqabaarra jira. Namoota hedduutu dhuman dhufaa jira. Ammayyuu namoota dulla kamaniitu asitti argamanii asirraa ka'uudhaan bakkeewwan garaagaraa adeemuudhaaf deemna. Karaa jidduu irratti waajjiraalee mootummaa Ameerikaa fi waajjiraalee idil addunyaa garaagaraa kanneen akka International Monetary Fund, World Bank fi waajjira garaagaraa bira ga'uudhaaf deemna. Dhumni iddoon hiriiraa State Department kan ta'u ta'a jechuudha. Kan hordoftan kabajaadhaan sinaffeera. Kun tamsaasa kallattii hiriira guddicha hiriira mormii Washington DC irraa isinii darbudha. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan argamnu Washington DC Farragut Square irraa kaanee gara State Department fi waajjiraalee idil addunyaa garaagaraa deemuudhaaf hiriirri mormii as Ameerikaa magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC'tti adeemsifamaa jira. Hiriira mormii kanaan dhiibbaa fi dhiittaa mirga namaa uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota garaagaraa biyya Itoophiyaa keessatti dhaqqabaa jiru sirni Abiy Ahmedii fi warroonni sirna naftanyaa geggeessan uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota garaagaraa irraa geessaa jiran mormamee hiriirri mormii godhamaa jira jechuudha. Hiriira mormii kun kan eegalee jiru ammaan tana as Farragut Square irraa kaanee gara State Department fi waajjiraalee idil addunyaa garaagaraatti mootummaa sirna naftanyaa deebisuudhaaf, mootummaa sirna Minilik deebisuudhaaf, mootummaa harma muraa fi harka mulaa bifa haaraadhaan eegale kana balaaleffachuudhaaf Oromoo fi sabaaf sablammoonni garaagaraa kan booddeerra nutti makaman jiru. Asii hiriirichi eegalee jira. Hiriira kana gaa guyyaa guutuu kan as kallattiidhaan Washington DC irraa isin daawwachiifnu ta'a. Qophiileen OMN kanneen idilee garaagaraas adeemaa jiru. Hiriirichas isin daawwachiifna. Qophiileen keenyas itti fufu. Egaa dhaaddannoowwan qabatamanii jiran keessaa wantoonni mul'ataa jiran
dhiittaan mirga namaa uummata Oromoo irratti sirna Abiy Ahmediin taasifamaa jiru haa dhaabbatu. Dhiibbaa fi dhiittaan sirna kanaan uummata Oromoo irra gahaa jiru gaafii uummanni Oromoo gaafachaa jiru irraa takkayyuu duubatti deebisuu hin danda'u. Bifa adda addaatiin hooggantoonni Oromoo manneen hidhaa biyya sanaa keessatti gama adda addaatiin miidhaan adda addaa irra gahaa jiru. Gaafii uummata Oromoo tasuma duubatti hin deebisu kan jedhudha. Hiriira irraa keessatti waan adda ta'e waan qabatamee jiru keessaa egaa na wajjin waahilli kiyya Saadiq Nigo na wajjin jira. Booddee irratti isin mul'isaa iskiriiniin asitti argitan kun dhiibbaa fi dhiittaa mirga namaa uummata Oromoo irra gahaa jiru. Viidiyoowwan Abiy Ahmed waa'ee dhiittaa mirga namaa yookaan waa'ee Oromoo fi sabaaf sablammoota irratti haasaawwan jibbaa inni taasise bifa viidiyootiin qophaa'ee addunyaan akka argitu iskiriinii guddaa as afootti argitan kanaan taphatamaa deema jechuudha. Tabsiifamaa deema. Haala salphaadhaan hiriira kana ilaalanii waan ta'aa jiru beekuudhaaf maaltu ta'aa jira maaltu godhamaa jira jedhu kan beekan haala salphaadhaan iskiriinii kana gubbaadhaa daawwachuu danda'u jechuudha. Gara iskiriinii kanaa siiqnee wantoota iskiriinii kana irratti taphataa jiran muraasa isinitti agarsiisuudhaaf yaalla. Egaa akka argaa jirtan haashtaag Oromoo Protest erga jedhamee booda viidiyoowwan haasaawwan jibbiinsa Abiy Ahmedii fi warroonni sirna nafxanyaa leellisan taasisan garaagaraa afaan Ingiliffaatti translate godhamee dhihaatee jira. Afaan Ingiliffaatiin namoonni hiriira kana daawwachaa jiran namoonni bifa adda addaatiin iddoo kana jiran haala salphaadhaan eenyu nuti kan jedhu odoo nuti itti himne iskiriina kana gubbaadhaa ilaaluudhaan beekuu haala danda'aniin qophaa'ee jira jechuudha. Egaa hiriirri mormii guddichi as Washington DC irraa kallattiidhaan isinii dabarsinu amma eegalee jira. Kan itti fufu ta'a. Asirraa eegallee haga State Departmentii ta'eewwan ta'aa deeman kan isin daawwachiisaa adeemnu ta'a. Soon iskiriiniin guddicha amma isin agarsiifne kun hiriira fuuldura deemaa jira. Haala salphaadhaan namoonni ilaalanii nuti eenyu maal barbaanna maaltu nurratti ta'aa jira kan jedhu haala salphaadhaan beekuudhaan akka gargaaruuf godhamee kan qophaa'edha. Uummanni Oromoo kutaa magaalaalee adda addaa irraa bahe qorraa kana oduu hin jenne akka warri sirna nafxanyaa leellisanii fi warri biltsiginnaa jedhan gaafa qorri gahe manatti galu gaafa itti tole qofa diyaaspooraan bahee hiriira isinii baha jedhanii akka busheessan sanaa miti. Qorri hedduu qorra wintara keessa jirra. Qorra kana hunda dandamatanii iddoo kanatti argamanii jiru. Sagalee uummataa kan isin dhaggeessifnu ta'a. Akka nu hordoftan kabajaadhaan isin affeerra kan jirru Washington DC magaalaa guddittii Ameerikaa Washington DC fi magaalaa teessoo waajjiraalee idil addunyaa garaagaraa kan taate Washington DC jirra. Akka daawwattan kabajaan isin affeerra. Justice for Oromo people! Justice for Oromo people! Free all Oromo political prisoners! Free all Oromo political prisoners! Freedom for Oromo people! Freedom for Oromo people! Stop burning Oromo village! Stop burning Oromo village! Stop burning Oromo village! Stop evicting Oromos from their land! 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 Democracy now! Democracy now!
financing. Stop supporting the terrorist government. The butcher government in Ethiopia. We demand freedom now. We demand freedom now. We demand justice now. Amara militia out of Oromia. Amara militia out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Abiy must go. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a butcher. Ethiopian Prime Minister is a killer. Abiy Ahmed is a killer. No justice. No justice. When I say no justice, you say no peace. When I say democracy, you say no peace. No justice. No justice. No peace. No democracy. No democracy. Abiy must go. Ethiopian Prime Minister is a killer. US. Stop supporting. Stop financing. The terrorist government. The butcher government in Ethiopia. Abiy must go. Free all Oromo political prisoners. We demand freedom now. We demand freedom now. Justice now. Democracy now. Democracy now. Amara militia out of Oromia. Amara militia out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Justice for Oromo political prisoners now. Justice for Oromo political prisoners now. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian Prime Minister is a terrorist. US. Stop supporting. Stop financing. The butcher government. The killer government. In Ethiopia. US. Stop wasting taxpayers' money on a killer government. On a butcher government. In Ethiopia. Amara militia out of Oromia. Now the Minnesota community will be taking care of the mic. Oromo. Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! Sagalee teessan ol qaba! Garaa gubaa diina teessan! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! I can't hear you guys! Abiy Ahmed must go! Abiy Ahmed must go! We want freedom! We want freedom! We want justice! We want justice! We demand 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 justice! Justice for Oromo political prisoners! Justice for Oromo political prisoners! When I said free, you said Jawar Mohammed free! Jawar Mohammed! Free! Jawar Mohammed! Free! Jawar Mohammed! When I said free, you said Bakkala Garba free! Bakkala Garba! Free! Bakkala Garba! When I said free, you said Hamza Borana free! 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 No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No peace in Ethiopia! When I say no justice in Oromia, you have to say no peace in Ethiopia. No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia!
police in Ethiopia. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a rapist. 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 Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian Prime Minister is a killer. Abiy Ahmed Prime Minister is a killer. Abiy Ahmed Ethiopian Prime Minister is a killer. Hey, hey, ho, ho, Abiy Ahmed must go. Hey, Ho, ho, Abiy Ahmed must go. Hey, hey, ho, ho, Abiy Ahmed must go. hey, oh ho, Abiy Ahmed must go. You could take over. Oromo Jirtu, Zirra, Jirtu. zirra. No se mila fuda. Ya, gaaffii kana dhiphisa. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan hiriira guddicha Washington DC as Farragut Square irraa ka'uudhaan gara State Department deemaa jirra. Iddoowwan deemnu kanatti waajjiraalee garaagaraa jidduu kana jiran kanneen akka World Bank, Zirra, kanneen akka International Monetary Fund yookaan IMF